Ji'a lamatti kan dhiyaatuuf harka miilli isaa osoo hin sochoone siree hospitaalaa irratti fixe. Qabxiin biraa immoo haala fayyaa isaatti wal qabsiisee dhugaa dubbachuudhaaf jijjiirama baay'ee nama gammachiisullee jira. Wanni qalbii nama cabsullee jira. Namni guyyaa takka mana yaalaa dhaqee deebi'uun yaaddoon rifaatuun mallaqni baasiin namni baasuu dadhabbiin namni dadhabuu namoota hin beeka. Nama ji'a tokkoof yoo harkaaf miilli hin sochoone haala kanaan jiru kana waan hedduudhaan bira dhaabbachuu akka qabnu beekuudha qabdanii. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala ergamaan rabbiin nama la'amalu bilkhawaatim xumura dubbiitu laalama. Alhamdulillahi rabbil aalamiin yaala garaagaraa godhatee asiin ga'ee jira. Amma ammoo gara xumuraatti deemaa jira. Gana yaala biyya alaas hin taasifama jedhamee doktoroonni haasa'aa jira waan ta'eedhaaf khitaama isaa tolchitanii inshaallah haala gaariitiin aafiyaa isaatti deebi'ee akka as deebi'uuf adaraa deeggarsa keessan irraa hin qusatina. Warri niyyatan itti dabalaatii niyyaa keessan galcha. Warri hin niyyanne har'arraa kaasaati niyyadhaa inshaallah innillee viidiyoon yeroo wahii nu waliin as ba'ee akka isin hin dubbatu rabbiirraa abdii qabna. Abdii Raggaasaa haala fayyaa isaatiin wal qabsiisee dhugaa dubbachuuf jijjiiramni baay'ee nama gammachiisu jiraatullee akkasuma imala fayyaa isaa keessatti wanni qalbii nama cabsus ni jira. Himuun dirqama waan ta'eef amma tahuu baatus yeroo itti aanutti ni himna. Amma wanni guddaan hawaasa islaamaatiin jechuu barbaannu dhimma deeggarsaatiin Abdii Raggaasaa erga siree hospitaalaa gubbaa ciisee ji'a lamaaf deemam. Mee har'a osoo na taateen hospitaala keessa ji'a lama ciisee maaltu natti dhagahama yoo ofiin jenneem wallaahi ni ulfaata. Hospitaala guyyaa takka dhaqanii wallaanamanii galuunuu yaaddoo fi cinqii ulfaataa qabam. Kana yeroo jennu abdii waan hedduu bira dhaabbachuun dirqama jechuu keenya. Odeeffannoon sooshaal miidiyaa irratti maallaqa abdiidhaaf niyyatame akka waan maallaqni walitti qabame sun hundi galeetti himamuun deeggarsi akka laafu taasisee jira. Namoonni gargaaruudhaaf kan deemaa turan harki isaanii kan deeffatan ni jiru. Maallaqni niyyatame miiliyoona 8 ture. Sunis guutuun isaa hanga ammaatti waan galee dhumee miti. Gara biyya alaa deemee wallaanamuuf birri miiliyoona 8 ol isa barbaachisa. Kun immoo deeggarsa keessaniin ala hin yaadamu. Dalagaan xumuraatu ilaalama akkuma jedhan nabiyyi rabbii sallallahu alaihi wasallam. Abdiin amma fayyaa isaa yaala garaagaraa godhachaa as gahee jira. Akka fayyaa isaa guutuu deebi'ee fuulaan isinitti as ba'uun adaraa deeggarsa keessaniin qusatinaa jedhan jaallan isaa. Warri niyyatanitti dabalaa niyyaa keessan galchaa. Warri niyyanne immoo ammumarraa jalqabaa niyyaddaa sagantaan deeggarsaa guddaan qophaa'uuf deemam. Doktoroonni biyya alaa deemuudhaaf akka deemu abdiin himanii jiran. Biyya tam akka deemuu fi maallaqa meeqa akka barbaachisu jala muranii waan hin himneef gaafa jala muranii himan sagantaan deeggarsaa guddaan waan qophaa'uuf qophaa'aa isiniin jenna.